qoshashaa gattanii biraa deemtu. Dhiirri jaalalleen kee as keessa warra jirtu doomaa ya doomaa cinqillaat. Dhiirri fireendii keetiin hadharraa kaasii nikaana godhadhu na fuudhi jedhiin. Intaane taanaan cha'u jedhiin. Induutu naaman. Anatu isin yaala jechuudha. Yaala argattu mana kanatti. Dagadhee jiraachuu hin danda'u. Ani sadii jiraachuu hin danda'u. Namani dhiira akkanaa jaallattee dhiira taakkuu akkanaa jaallattee sobdee of hin maraachi. Dhiira akkanaa jira dhundhuma. Dhageesse dhiira taakkuu ammanaa jaallattee isa mana jiraachuu hin danda'u. Wayne lakkii ibboo kan isa caalu dhundhuma jira sitti fakkaate. Tokkoffaa jaalala sobaa dhiirri hidhatee kutatee qindaa'ee guruppii ijaarratee lafarraa isin balleessuuf akka daayinoosarii ka'ee jira. Inni fatuu aggaaroo jaallatu hawwii isin jaallata. Walitti si qabee hojii si taasifatee dhiirri jiraataa jira. For example, fakkeenya doomaa yoon barattan teessanii maskootii irraa bakka ilaalaa turtan Ingiliffa. Dhiironni fakkeenyaaf biyya Dubaay kana keessatti dhiira mana ijaazaa 5 qabuun beekan. Sila maal abbaa kee zeenatti hin tan. Mana ijaazaa 5. Atsanyoo baata ijaazaa roobii deebita. Kan roobii ba'ee jimaata deebi'u jira. Kunoo jalaan arrafamuu jammaree lalaan. Madaattan bu'e. Gaafan duwwaa'ee keessanii fan du'aan. Siidaanaa dhaabuu qabdu shamarran. Dhiirri oggaa 18 darbinaan nama dhiisi. Dhageessa nama dhiisi. Bineensa yuun fuudha. Otoo isin fuula dhawwattanii. Akka dhiirri bultiitti galee fuudhee hin jiraanne. Akka dhiirri bultii ijaarratee hin jiraanne. Kan godhaa jiru tokko isin. Kana qofaa miti. Isa fuula dhawwite ofii yeruma dhabde. Leenjiftuu taate ati. Meeqatu jira Dubaayii kana keessa mataa farrasatee deema maddi galii isaan beekamu. Ana sitti ma madda galii isaa. Faaxolii walitti qabeeyyii hojjetaa jiraata. Hojiin isaa kana. Hojjetaa hin jedhu hojii manaa taasifate jechuudha. Faaxee 7 walitti qabee kun fireendaa isaati, Kadijaa fireendii isaati, Halimaan fireendii isaati, Booniin fireendii isaati, Manaamni fireendii isaati. Inni farrasatee deema, dhiqatee deema, uffatee deema, maddi galii isaan beekamu. Inni hojjetu rafaa oola. Eessaa dhufe birriin sun situ kennaara. Birriin dubartii tokko Dubaayin keessa nama jiraachisu. Dubaayin keessa tun hojii dhiisee amma an dubartii 10 na barbaachifti wacii kooti. Wacii koo ji'aati wallaahi dubartii 10 na barbaachifti. Dirhaama 1000 gadi jetti nan ga'u. Harreedha moo isin? Isin asirra jiraattanus nama 2100 jira. Jala warri teessan dhaggeeffadhu. Dubartoonni sakandii 10f ani eenyuun ni jedhaaf gaafadha. Sakandii 10 sinii qabeera. Sakandii 10f qofa an eenyuun ni warri fireendiin keessan isinii dawwalaa jiru bu'aa dubbitti nan galchina. Naala buukum deemi hudduu booyyee hudduu fireendii keetitti galii deemiti. Dhageesse warri fireendii keessa isinii dawwalaa jiru
wit injena arganjira ija keessa keessa rakkoo qabu isa taa'u gifti hawwii ko video beeti kanaaf aneenyuun meemee ofiin jedhaa shamarran in kolfin waan nama kolfisiisu miti wanta sitti maalu siire gurbaadha dhiis rakkoo qabu ataa'u obira kaay mana namaa jirta hin beennaaf shirra rabbi keessaa si haa baasu sobdee kolfiti keessisii immoo gubaadha teessee hiriyaa bira taphachuu hin dandeessu maatiidhaa kun dawwaluu hin dandeessu si yaabee silkii irratti qaba jireenya biyya namaati yoo ofirraa rukutte rakkoo dhiisi giftii koo dhiisii wallaahi abbaan ogee haati arginaan si hudhu dhiisi ilaala argitanii dhaggeeffadhaa akkana taatanii birrii argattanii shamarran biyya arabaa jechuun isin warqiidhas carqiidhas dhoqqeedhas jarri warqiin warra hojjetatee araadaa ta'ee ana bira dhufee jedhee sumunii tokko natti agarsiiftu sumunii tokko nama tokkotti agarsiiftu birriin sii seebiidha asiyoo kaayyoo siitiif kanan nan barbaadu dubartoonni tokko tokko amma keessaan dhufanii mubii nan jaalladhi evelin jaalladhi jinniin si haa jaallatu birrii jaalladha bara 2026 kanatti way eerumii bultii qabadhu rakkoon qabu waggaa 7 sirraa fayyadamee si hagatu rabbiin qabda eeruun teekaatee baate jechuunii fi jara keenya biyyi namaa biyya namaati Dubaay mootummaan Dubaay sakandii tokkoof Itoophiyaan barbaadu jennaan si dhumateera amma yoomiitti garbicha arabaa taatee Dubaayin waggaa 2 Qaataariin waggaa 2 Kuweetiin waggaa 2 jireenya beektuu isin garuu aboonatti dawwalinaa labu shakla abbaa barbaade adda waliin miira keessan jira bloogiin si godha jireenya waan jedhamu beektuu garuu isin jireenya waan jedhamu beektuu bakka giftii ko ati video cufadhu giftii cufadhu laala rukutin dikko giftii cufadhu rabbi keessaa si haa baasu video cufadhu giftii cufadhu taa'i si eeyyamamee rasiif rukutin dikko aarte sitti nagaamin jireenya beektuu garuu isin jireenya waan jedhame ni beektuu jireenyi miidiyaa irraa afaan banuu udduas garagalchitee achi garagalchitee viidiyoo waraabdee laayikii guddaa fooloo guddaa qabaachuu osoo hin taane hojjadhu eerumi dahi dhungadhu guddifadhu du'i dhumala birriin qabdan ujoolle namni sin caalaa hojjetaa jiru hin jiru hojjetaan mootummaa biyya keessaa zanaa jedhee jiraataa jiru mindaa sin jaa tokkotti argattan ji'a 4 argata mindaa ati ji'a tokkotti argattu ji'a 4 argata mana ijaarratee ilmoo isaa guddifataara ati koo ilmoo namaa guddisaartaa namoonni birrii irratti kennitan yoo akkas keessa jaalalleen koo jiraatte yookiin waraabamee si bira ga'e birrii kan natti kennaa jirtu ati hoolaadhaa jechuudha birrii ati kennituun ani ilmoo kon guddifadhaa jireenya kon deemsifadhaa ati faaggaan shintibeetii arabaa faqan faqdee natti kennita jechuudha ati hoolaa gadi taatee misir kaa nyaadde jechuudha hoolaan kaa nyaatan ka hoolaa kaa nyaatan in qalatan macarashaarra pucuutti mataaraaf nan oolaan in qalatama tanakaa ምናምን jettanii arrabsanu ana arraba keessanii bakka hin kennu otoo isin argee udduu kee waraanaan sharmuuxota obboleettii hin qabne ilmaan diqaalaa jechuudha isin baalagoota obboleettii hin qabne ilmoo namaa nama sitti hin fakkaanne qoshaashaa ilmoo durbaa gowwoomsitee ofirraa galfattee jaalala qabsiiftee kaatee birrii sitiin jiraattu foci
umrii kee haadha galfattee jiraattu. Ajjala deemii afaan bani namni si taajjabaa jira. Moderator blog godhi. Itti bu'eeraan ofiin iyyaa jira ajjala deemee. Diqaalota isin. Biyya sattu biyya namaatti illee hattuudha. Qoshaasha. Fidi nama tokko dubartii tokko kanan birriirraa nyaadhi. Fidi haadha manaa kooti. Lama fuudhee gadhiiseera. Sadaffaa hojjetan jira ganaan fuudha. Fidi meeqan birrii tokko mubaarakitti kenne jettu. Haadha manaa kooti. Qoshaasha. Takkaa birrii haadha manaa kooti tokko nyaadhee hin beeku. Rabbi na nyaachisin. Ina amantaa kana. Faaggaa udduu xiraa. Qoshaasha jala deemtee arrabsita. Wallaahi birrii tokko haadha manaadhaan. Dhageessa? Haadha manaa kooti ni kaarraa birrii tokko nyaadhee hin beeku. Yoo hojjette maatii siitiif hojjetti. Akkasiin birrii sii tokko xurii sii tokko naa kennitu hin barbaadu. Maal jetta kana? Of jajuu fi mitiyan. Fidi samiidha. Nagaanis ta'e lolaan gaafadhu. Mubaarak birrii tokko sirraa nyaatee beekaa jedhiin. Ina amantaa kana. Rabbi nuuna nyaachisin naa ajjeesu malee. Kyotan jedhaa. Warra koo warrummaadhaaf hin barbaadeen. Warra koo warrummaadhaaf hin barbaade. Warra koo ilmoo naaf adeessuuf hin barbaade. Warra koo jireenyaaf hin barbaade. Birrii siitii hin barbaanne. Ofii naqixxeessuu barbaadaa jala deemtee jazbaa eegee xiraa jechuudha. Maaltu hin maraachaan shamarran hin gorsaaraan. Bara 2026 nyaachuu karoorfatte aartaati. Bara 2026 illee dubartii nyaachuuf karoorfatte taa'aa jirta jechuudha. Xiraa hojjechuu karoorfadhu. Warri maqaa abbaa manaatiinis biyyaa baatanii maal fireendii qofa abbaa manaarra nan deemaadha. Warri maqaa abbaa manaatiin biyyaa yaatanii dubartiin shintibeetii arabaa miicitee waliin jijjiiramna naa gargaaru jettee siif hinnaan teessee dhuufuu kee fooxaa keessatti urgeeffataa ooltu tanas 2026 raamutti dhiifamaa wajjin mi'ootii gootee naan boodii tanas irraa fudhaan biloog godhi. Biloog godhiin siin jedhe. Abbaa manaa jechuun sila Itoophiyaa keessattuu Oromoo biratti mootii jechuudhaayi naan gallee ana. Jaarsa ofii jechuun rabbi jechuudhaayi gaafa wal fuutan rabbii koo jettanii wal fuutanii moo jaarsa koo gartokkee koo gargaaraa koo jettanii wal fuutan moo sayyidiidha moo mootiidha inni gabbaramu mana kaame. Dubaay keessa dubartiin hojii hojjetti abbaan manaa mana ta'a. Raqaanfadhaa ka'ee 2026 konistiraakshinitti taradhu. Iqaamaa callaa baatee mana ciisa. Kun abbaa manaa miti dhukkuba si qabee jira. HIV sitti jira obboleetti. Ari'adhu anas siin jedhe. Ari'adhu amantiin tokko. Amantiin tokko dubartiin teessee dhiirra hojjetu kan jedhu hin jiru. Saawudii keessa haati manaa shintibeetii arabaa miicitee abbaa manaa waan mattee naa gargaaru jennaan fooxaa keessa ciisa. Astaghfirullah jedhaa kana. Kun abbaa manaa miti. Wallaahi kun dhukkuba. Dhukkuba si qabe gaafa sana gaafatti heerumtu. Bashtanyaa. Akka waani qunxulloon kee warqii yaasuutti jechuudha. Qunxulloo kee qofa mormarra kaatee deessee dhiira of hin seen bashtanyaa. Bashtanyaa liji. Cidhaan kee keessi sareetti kutii kenni. Dantaa cidhaan keetii hin qabnu. Dubartii dammassuudha. Dubartii dammassuudha. Obboleettii koo kan biyya arabaa keessa abbaa manaa kaatee teessu. Bor gaafa dhukkufattee baatamtee fuuldura namaa dhuftu hadha garuu fayyaa qabda hin hojjetta. Dhaggeeffadhu
يوغورا كيتيكال حتى فيا قبدا إنو جتا أبام منا كيتي منا جازات إيسا بور غافا نكفت سيو يالسون نندو بوجا لامتيشي إيجي كتايتو باتم تي منا مبارك تيغار غارانتا نمان دبو غرانا من ياتو dubartii kaleessa sheekaa qeesii mana amantaa namni nootiin godhin siin jedhe raamotti waarningii xumuraati biloog godhin siin jedhe nootiin atti godhin raamotti waarningii xumuraati yookiin jalaa deebi yookiin biloog godhi naa miutiin hin jiru mana kana sirraan fuudha kan miuti godhi tanuma biloog godhi qoshaashaa eegee xiraachuudha nama na rabsaaraa obboleettii koo gorsuun danda'an kuma lamaaf digdamii ja'a kan waraabaa abbaa manaa keetii fireendee taati abbaa manaa keetii manatti hin qallabin amantii kiristaanaa duras nan dhaabadha islaama duras nan dhaabadha pirootestaantii duras nan dhaabadha amantiin kamtunuu dubartiin hojjettee dhiirri mana ijaazaa aciisu biyya namaa keessa kan jedhu hin jiru akka amantiitti dhiiratu hojjetee fida dubartiin ilmoo oomishti ilmoo guddisti natti mi hojjette atoo obboleetti siiriisi keessa jira dhiirri siiriisitti hojjete akkamitti biyya arabaa keessa birrii 400 500 itti baaftee fiddee abbaa manaa keetii ati dubartiin kunoo giiftii argaarta miti garana wallaahi imimmaantu na qabeen wallaahi imimmaantu na qabeen giiftii yeroo isin amma akka maatta saqaa yaaddu jechuudha itti irraa uruu qaba maal jedha qaanfattee nu biraa kunoo viidiyoo cufatte taarti garana ma nyaattu ofii sabii tuusii kaatee yaani rukutte hadha hidhaa jirti akkana taatee birrii argattu akkana taatee birrii argattee fiddee abbaa manaa keetii biyya namaa keessa ciibsuun nawriidha kai jedhiin marzii irraa haciisu abbaa barbaade ta'e feetu hiriyaa koo taata hiriyaa kanaan qabu hiriyaa koo kun maammeen addaati root jedhaa jira muddeedhaaf fiigaa jira warri isaa deessee mana teessi kan maammee mana deessee mana teessi kiyyaa jabal kunoo fidi mee hiriyaa koo keessaa kan Dubaayii keessatti taa'ee warri qallabdu natti fidi mukatti cabsee ari'adha wallaahi shimala kana waa malee baadhee deemaa lasee ta'eeti wallaahi hiriyaa kanaan barbaadu'an hiriyaa dubartiin jiraachisaa anaan qixxaatee deemuun barbaadu'an kanaafuu dubartoonni dammaquu qabdu yoom bara 2026 kanaan dura waggaa 3 qallabneerra kanaan dura waggaa 4 qallabneerra hoo sichi qallabnee kaanee ammas immoo lafaa kaanee kan biraa qallabnaan jedhin as deebi'i sammuu keetti deebi'i ati eenyunni dubarti obboleettii koo ati eenyunni ati eenyunni of gaafadhu mee ati eenyunni ani eenyunni of hin jedhi hin qallabin 2026tti sammuu haaraa karoora haaraa wallaahi dhiirri utuuni kaasin hidhati sanu birrii kee sirkaa fuudhe qabeenya kee birrii tokko kan saatti make sin fuudhu yoo si fuudhes si ajjeesa kakadheen sitti maana si ajjeesaa na amani dhiira danuutuu haadha mana ajjeese dubbachuun mirga qabdu kabajni isaa kaabeetta kabajni asii ka'a dhiirratti geessitee birrii lakkoofteetti kennitu sin fuudhu na amani ana mubaarak musammaa yoo ta'e dhiirratti birrii geessiteetti kennitu sin fuudhu dhimma birrii keetii dhimma damooza keetii gaafannaan dhiirichisiin ta'u inni darbeera 2026 akkasiin itti galaa jirtu
moo karoora baafataa jirtu karoora baafadhaa karoora baafadhaa shamarran ana garaana nyaattu na boochiftu garaana guddu guyyaa tokko mubaarak birri intarneetii jettanii na argitanii hin beektan waliin taphanna waliin qoosnaa sumatti finnee biraa deemna anaaf isiniif rabbitu beeka birri tokko intarneetiin guuttatu naan jettanii hin beektan waan garaana nyaattanuuf qabdu gargaarsa sinirraa dhaabe man gargaarsa iyyuu dhaabe sinirra mana koo dhaqaa dhaqee fidaa birri yeroo nassabee laalu haraa manatti fakkaate hadhas sawwiitu dhufee gargaara boris sawwiif amma barannaan hin ooltu dhufnaan yookiin kufataan baadhee jira gargaaru mana koon ooltanu lakkii bo'aa boqotanu jedheenni isheen moderator hojii jedhaa kiyyaa jedhamu namicha udduu xiraa kana biloo godhaa hiriyoota mokooti akkaawuntii biraatiin dhufani qashtii warratuu lamaan jirtu laata jala sii qorichi budaa itti cabsii bilookii galchi diidatii godhin da'u akka lammata bilookii keessaan baaletti obboleettiin qabu hayawaana bineensi keessan danuu dhalaa argate nama rabseeraa koomeentii ilaalaame kan si nyaachuu barbaadu danuudha dallaalaan yoo ijoolleen dhiiraa hojii dadhabde silkii shamarranii kennuu jammare Dubaayitti jala jeni jedhi please ofitti deebi'a ofitti deebi'a karoora keessan inni isin darbee abshira isa sichi abbaa manaa barbaacha biyyaan baane yoo carraa ta'e sitti fide rabbi sitti fidu bareedaa kan kaayyoo qabu kan si horatu kan si bulfatu kan haqa kee eeggatu rabbi si kennu birrii kee seef godhi akkaawuntii kee irratti angala sitti maa sittiin dheeressuu wannan isinitti himu akka inni dhaqee madaa keessan tuquudhaan beeka wannan isinitti himu an sababii keessan diina ta'e namaan duris diina ammas diina an nama isin miidhuun barbaadu silumayyuu nama isin miidhuun mukatti cabsa akkaatti laatuun argi fakkeessituu hunda jechuudha obboleettiin qabu obboleettii isaatiin kafalamaafi warri hadha dubartii boocha hartan maqaa jaalalaatiin na amani obboleettii kee boochista ilmoo keetiin teessee kafalta sigale maal abbaa keetii naa goota moo maal abbaa keetii naa goota atu sharmuuxa birrii dubartiitiin jiraatoo yoo jaarsa namaa taates warri mana keessa ciiftan akkamitti dubartii sa'aatii 18 dhaabattee jennaan dhiirri mana taa'ee birrii si nyaata ankanna dhibaa jiru safareendii miti safareendii lola banne eenyunni viidiyoo sinirraa dhaabe ijoollee warri feesbuukii irratti na beektamu eenyunni viidiyoo isinirraa dhaabe viidiyoo immoodhaan isin waraabanii udduu abaluun na bira jira kottaa laalaa udduu abaluun na bira jira kottaa laalaa eenyu sirraa dhaabe wareegamatti kafaleetani qobaa koo dura dhaabadhe Facebook irratti saree ta'ee xiqqaadhe sirraa dhaabsise qomo koo dhaadheen dubbadha na beektu isin beeka amma sun dhaabatee amma immoo karaa nagaatiin qabsaa dhiironni waan viidiyoo dhaabate jennaan karaa nagaatiin qabsoo eegalan karaa nagaa maa inni fireendii maqaa fireendiitiin sin fuudha waa'ee birrii keetiin inni si gaafachuu danda'u gaafa si fuudhe amma si fuudhutti maalan jedha beektu sila san fuudheera miti warra teessanii maalan jedha beektu yaa rabbiin jedha dhukkufadhee lafa tamnaan haati manaa kootii mucaala bira keessi hidhattee hojjettee natti fiddee cinqamtee isiis cinqee ofis cinquu yaa rabbiin ajjeesin jedha
دويا أتي مالتي سي هاتي ملاكتي كفر دنجري ما ليس فيامتي كاي شباب روت جدي هولا أمغرو أدريدين تي نعرف سيتا سيفنجري بوليس دفكي ترين ما واتوك سينغول في فيغا جراغ مداغتين بو نمبيكا غروب تشوم هولا خنا غروب تشوم دا يوسا خنا غروب تشوم خنا خنا دايركتين نعرف سيتا نمبيكا دايركتين تطن يوكي اجندا ويسيني كا تيموت هاتو تشخنا جت مالي دايركتي كانا دوباتي غاتيتي جتني تطن ماليف دوبارتي سيتي كاتيكا كانا خرابر بادين كوتو شمران أولنا نقوله جرى قرص رايتان كابو ربي سلاتو نمني دوبارتي منك دوبارتي را بريناتو نما سنجيسا يسي نما سنجيسا نمس إناتا نكي جبس واوندا يوني قولا كناف ولما غلطي كارودي كيسان براكم على ماف ديدمي جاء بريكون برا ملكي برا غمچو برا تملكوفتن برا مقاجال لاتين كنياتا ماتوتن كيساباتن برا جال لك جبا اونne كيسن كيسغلي اوف كيسا دغو دني غتني نمكا يوتاتني برا بران بياراباتي برا بران دبي وغامي كدس وغاتوربا يوم ما قلتني كم مدني بيه جرات كروسين يوم يقولان سين كرون فتني بيه قلتني كم مدني أبا مناكي سني ولين ولا متني تيسن يوم علمونا ما قد سوكي ساباتني كان سين علمو كيسن نغتن يوم كان سين ilmoona maa guddisuu keessaa baatanii ilmoo keessaa guddiftanu yoomi guyyaan sun waan tokko waan isin galchu jiru waan biyyaa isin hin galchu dhiirri jira dhageessanii yoo biyyi keenya birrii dubartii malee hin guddatu ta'e hin guddatin qilee seenu yoo biyyi keenya birrii shamarran biyya arabaa tiin baraaramti ta'e hin baraaramin بري كيسن قبدا بليز نكدا جيجا بري كيسن ولت قبامي واني نتوف اكن نتو الالتو بري كيسن بركم لما بدي دميجا وجين قباتنا بري كيسن بركم لما بدي دميجا براتي توكو جتني بري كيسن اتولد كبتنا قردا أنا سنين جدي غراسين نيادو تو سنين جدي نبوسو تونما وانتو يمد دي لكو يمد دي لكو لمن كبو يمد دي نبوسو سيغر غارا جتو إسينو إيه سني بوا eenyu isinii rifata eenyu isinii yaada abbootiin durii dhiifama naa godha abbaa keessa qeequun miti abbootii faadholiin durii yoo dubartoonni hangaftoonni keenya durii yeroo Saawudii dhaqan Kwaataariin Kuweetiin dhaqan birrii biyya arabaa kana nyaachuun barre jarri yoo dubartiin birrii 200,000 dhaqatte isii ergatee dhanii gammadanii waa bitanii lafa kaa'anii sarpiraayizii godhu warrammaa dhiifama naa godhaa malee hin jiru sun ergattee iyyuu kana fayyadamaa kana lafa naa kaa'aa innaan lafa kaa'amaaf hin jiru dhugaa walitti himna yoo akka carraa viidiyoon kun waraabamee sin bira ga'e abbootiif haadholiin biyya keessa jirtan ilmoon keessa yoon biyya namaatii galti karoora baasaa fi ilmoo keessanii karoora baasaa fi birrii walitti qabaa fi walirra buusaa fi akkuma sin haadha fuutanii ilmoo irraa argattan ilmoon keessanis eerumtee ilmoo argattu tu biyya namaa keessa joortu gaaf tokko kii fooqii irraa kuftee reenfisi isinii dhufuuf
dadhabdeetti bakka shamarran biyya arabaa dadhabaniiru nama jalaaf yaadu dhabaniiru amma jarri kufanutti ilaaluu hin qabnu rabbii sodaadhaa abbootiin biyyaatiif haadholiin biyya ijoollee keessanii mala dhaha eerumsiisaa giddisiisaa abaaraa galchaa ni gaha oggaa lama yookiin oggaa sadii caala biyya arabaa keessa akkasiin garba taatu hin eeyyamina dubartiin gaafa biyyaa baate hirriban argattu nyaatan argattu abbaa barbaade kabala ijoollee arabaatitti taphata ijoollee arabaatu rukuta rakkoo hedduu qabdi akka abbaattan itti dhiyaadhee argeen namni na ajajuuf dubbataa hin jiru gatiin argee itti dhiyaadhee beekufani kanaaf abbootiin haadholiin akka carraa viidiyoon kun yoo waraabamtee isin bira geesse ijoollee keessanii yaada akka jarri galan godhaa eerumsiisaa ilmoo jaraa argaa utuu ilmoo namaa baattee olii gaddeemtu garbicha taatee biyya namaa keessatti afaarti. Bar ijoollee biyya arabaa kana yoo taasofsiifte waan si madeessu sitti himu. Eessa turte Saawud Arabiyaa hoggaa meeqa taasise hoggaa sadi. Ammoo Dubaay nan jira. Sana booddee Kuweetii nan naqasii galee jetti. Tu deemtu. Wallaahi rabbiin furmaata siniif haa kaa'u. Al tokko gallaa hin deebiina. Dhageesse al tokko biyya galtee hin deebiina nasiin jedhe. Yoo eerumtee bultii qabatte malee yoo abbaan manaa keetii biyya namaa keessa hin jiraanne jireenya biyya ormaa hoggaa lama Saawudii keessa jiraatte hoggaa sadii hoggaa afur Saawud Arabiyaa keessa teessee kan walitti siin qabamne Dubaayin hoggaa shan teessee waa tokko walitti siin qabamu ni gahaa jedhaa murteeffadhaa miidiyaan isin hin gowwoomsin biyyi namaa isin hin gowwoomsin daha ilmoo argadha nan beeka hawwii qabdu isinitti fakkeeffameenaan ija keessatti siiramee jennaan hawwiitu qabdanu ilmoo argachuutu hawwii qabdanu yoon argadhe ilmoon kun rakkatti yoon argadhe lakkibbo maaltu waan kana si'aachise eerumi ilmoo argadhu rabbiin inni sii kenne arakkatu giroo isaa sii kenne malee sii galee ati kenne jettee unnaan ilkaan fuune inni sii kenne duukaa arakkatu ati wanti si rakkisu tokkittiin hin jiru atuun guddatte barandaattu guddataa dha sii galee sitti fakkaatiin jireenya arabaa laaltee kubbaayyaan guutuu distiin guutuu wanni hundi guutuu uffanni guutuu warqeensi guutuu jabanaan guutuu minaamin guutuu sammuu kee keessaa xaragii gati ati ilmoo hiyyeessaati dhageesse ati ilmoo hiyyeessaati ana siin jedhe akka biyya arabaa kana ilaaltanii jireenya keenya guutuu malee minaamin hin jedhin gaha hoggaa sadii ol biyya namaa keessatti taa'edha. Bari keessa walitti qabadhaa isiniin jaalladhaa amma jaartu tokko walitti qabee kana jaala mataa isiniin bannu marziidha afaan koo guyyaa guutuu bu'aa ooltu isinitti dhaga'amu nan barbaada. Guyyaa sadan kun guyyaa gorsaati. Gorsa marzii gana madaa keessan tuttuqa. Maaliif akkasiin karoora baasan barbaada na wajjin. Bara 2026 kanattan nama nan fayyadne hin fayyadu. An lakuno kalau kau main betul kau malah mati demi ja mubarak ini dulu Hindu adisi lah kami kira nama na fayyad nih fayyad nama na talen tau abadan du'een sagal gubadha kalau kau tu hojjetachuu jabaachuu seef godhachuu
let's go jireenya koo isa agarsiirraa step tokko waa agarsiisuun qaba 2026tti isinoo bara dhufaa darbaa madaamin kee happy birthday madaamin Christmas jinni ati shaqata jala baattaa karsii jalaatiif yawwana laalaa miila diriirfatanii tallaajjaan jala xaaxa'uu keera qodaa nyaata ati immoo garaansi xaaxa'uu keera qodaa miicuudha argattee iyyuu nyaattu siimaali kirismaasiin ayyaana kiristaanaati soorii bagattiin siin ga'ee maal ayyaanni kiristaanaati islaamaa ta'e isin warra biyya arabaa jiruuf maali ayyaana ga'uu eenyu nuun gammada maal isinii waa tokko bara akka harreetti itti argatamtan bara akka harreetti guyyaa akka harreetti hojjettamu isiniif guyyaa addaati isiniif dhugaadha guyyaan addummaa isaa hoggaa ga'uun waa hunda caalaa baga geessanii hojiidhaa qophaa mudhii keessa hidhadhaa yerootti rafaa ishee kasi kana caalaan deemuu asitti dhaabbadhu jedhe raayyaan hawwiin koo meerre jaartii koo hawwii jaartii haaraa 21ffaa argamtedha naa jajjabeessaa fooloodhaa godhaa